Nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jechaa qophii turizimii keenya irraatiin biyya Neezerlaanditti mandara karaa hundumaan bishaaniin marfamtee jaarraa hedduu dura ijaaramte tokko beektu gabaabsinee isiniif qoonnaa nu waliin tura. Neezerlaand keessatti mandara lafa bishaan jidduudhaan yaa'u irratti ijaaramtee qalbii namaa hawwatu tokkotu jira. Baay'ee nama ajaa'iba. Maqaan mandara kanaa Giitorni jedhamuun waamama. Mandara kana keessatti karaan hin jiru, konkolaataan hin jiru, sagaleen tiraafikaas hin jiru. Mandara tasgabbiidhaan guutamte fakkaatti. Wanti achi jiru bishaan qulqulluu ifa ta'ee mul'atu, laggeen xixiqqoo suuta suutaan manoota gidduu qaxxaamuran fa'aadha. Manneen kunniin waggoota 700 dura ijaaraman. Bara ammayyummaan hin babal'anne keessatti ta'uun isaa immoo baay'uma nama ajaa'iba. Bantiin manneen kanaa marga irraa hojjetame. Isaanis akka suuraa bareedaa bishaan irraa calaqqisaniitti mul'atu. As keessatti daandiin karaa tokko qofaan jira. Innis geejjiba dooniitiini. Xaalayaan dooniidhaan iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti geeffama. Ogeessonni fayyaa yaalaaf dooniidhaan gara mana namaa dhaqu. Hojjettoonni balaa tasaa ittisan dooniidhaan socho'u. Ijoolleen isaaniillee dooniidhaan gara mana barumsaa deemu. Mandarri kun akka waan addunyaa konkolaataan keessatti hin kalaqamne keessa seente fakkaata. Manneen jireenyaa odola xixiqqoo bishaaniin marfaman irratti ijaaraman. Gamaa fi gamana riqichoota xixiqqoo mandaricha wal qunnamsiisanitu jira. Akka namoonni konkolaataa isaanii buufata konkolaataa isaanii keessa kaa'ataniitti manneen hundumtuu tokkoon tokkoon isaatiin bakka dooniin isaanii kaa'amu qabu. Dooniin baay'eedha. Sagaleen guddaan dhaga'amu yoo jiraate sagalee daakiyyee bishaanii fi sagalee bubbee marga keessaa bubbisu qofa. Garuu inni kun ganda jiraattotaati malee muuziyeemii miti. Namoonni dhugumaan achi jiraatu. Achumatti hojii isaanii hojjetu. Maatii isaaniis achumatti guddisu. Isaan filannoo jireenya isaanii tokko godhataniiru. Jireenya konkolaataa malee jiraachuu, jireenya ammayyaa malee jiraachuu filataniiru. Mandara Giitornitti bishaaniin marfamanii jiraachuun isaanii irra caalatti kan isaan tasgabbeesse fakkaata. Maddi keenya fuula intarneetii Beest Tiraavel jedhamu irraayi. Qophii keenya isiniif dhiyeessine kanarraa akka barattanii fi itti bohaartan hin abdanna. Egaa miidiyaan keenya kun yeroo dhiyootti hojii isaa jalqabe waan ta'eef laayik, sabskiraayib gochuudhaan akka nu tumsitan isinitti dhaammanna. Yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.